كم أرجتن وسو يسن ترافي يلي في جدن وسو يسن ترافي قجتن مي أما نمنكن عربا لمي براتي أمتا إثيوبيا سنرى وين إنك أبو توكو هنجرو وين إني بيكو توكو هنجرو جرو فيديو أوف بيكتشر أرجي جراني ساريفته نما جران رفوق أبو يا أمتا جران كيسن ترى ركوا كان كيسا يسن فود دوبا يسن فوني ركوا كان كيسا ميد أجي فدا فيديو هنا ولين أجي فنا هنجمتك وسو يسن مكا أورومو هيمتاني ترافي كدتن لمن بيبرا دم خنا رادو بتارا يا أمة سلبت ربي سنا سلبسو لجي فدامي فيديو كنا تيكو في ركو فرا يجولي من هي أجرت أورومو غراغة تيغري مالي وسو هنجني هندسا أيار الجيفي رفع غورة هاتوري ها غراغرما أبيتي في غراغرما موتوما سناتو لا وانتي توكو وانتي جبن وان تجارم مكابدو ميت دايسا أهنجا مني جا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشما هركفو دي ilmaan oromoo hordoftoonni amantii kiristaanaaf waaqeffataa akkasuma oromoo hunda musliima salaama gaafadhe obbolaahiya kiristaanaaf waaqeffataa canatti hingatu jecha shama harka fuudhe jedhu kun yeroo hunda isiniif sammuu keessatti seef godhadha sababbiin isaa salaamni musliima qofa gaafata waan ta'eef ijoollee musliimaa illee jecha kana yeroo tokko yaan jedhu hin beekan eenyuuf akka jedhee jirra jirtu guyyaa har'aa dhaabadhee kan haasa'uu fi wanta na dirqee na dhaabsise tokkotu jira dhimma hidhamtoota Saudi Arabiyaati picture kana gaafa miidiyaa irratti viidiyoo jaraa rakkoo jirra keessa jirtu gaafa laalu keessi kiyya hedduun mammadaa jira wanti jechuun barbaadu gabaabseeti ilmaan oromoo warra bilisiginaa deeggartan oromoo taate maqaa oromoo himatte eenyus ta'e eenyu namni mana hidhaa sana keessatti dararamaa jiru obboleessa kenke obboleetti kenke kan ulfa garaa qabdu ijoolleen shamaraa mana hidhaa keessatti bakka rakkoo akkasii keessatti dararamaa kan jirtu obboleeta keessan warra har'a biyya ijaare warra miidiyaa isin ittiin bashannantan kan biyya har'a isin keessa akkanatti fata jettan tana kan ijaare ijoollee kanaadha hin beeytani dubartiin fa warra aarsaa guddaa kafaleedha kanan isin himu barbaadu asirratti nama oromoo taatanii weellistootas ta'a eenyus ta'a abbaa siyaasaa abbaa fedhe ta'e namni maqaa oromummaa himattee mootummaa kana deeggartu akkuma miidiyaa biyyoota arabaa adda addaa irratti dubbataa jiranii kan fudhachuu didee mootummaa keessan ka maqaan isaa Abiy Ahmed yookiin bineensa jedhamudha an Abiy namni kan jibbeefi yookiin namni oromummaa qabate Abiyin kan jibbeefi Abiy nama waan tokko gochuu danda'uudha miti warri isa deeggartu maqaa oromummaa himatte jechuu dhaamsi kiyya shufuroo biyyoota arabaa keessa jirtu taasiseesiyaa nyamnyamete Abiyin deeggartu fofokkattoota sana hin ilaallatu gonkuma ergaan kiyya kallattiin ka ilaallatu namoota cima mata wantum haga ta'e sanuu isa deeggartan jechu hanga dandeessaniin waan itti dhiyaataniif waan yeroo inni maallaqa isinii kennu irraa fudhachuuf bira dhaxxaniif wanti isin gochuudha qabdan ijoollee kana mana hidhaa keessaa bilbila warra imbaasotaa fi mootummoota Saudi irraa kaasuu dide Abiyyiin keessan jechu Abiyyi ilmi kaasaayedha kanaafi mootummaan Saudi Arabiyaa waan takka hin goone ani wanti na dinqee وانا أجايب برا هيلي مارن يا رب نورا حسين نورا كاي بيجي بولتوبر يور نمني نور بيجناماتي تنما أجيسي يروسن نفه ركوفرا يجولي من هيد أجرت أورومو غراغة تيغري مالي وسو هنجني هندسا أيار الجيفي نفه غورة هاتوري ها غراغرما أبيتي في غراغرما موتوما سناتو لا وانتي توكو وانتي جبن وان تجارم مكابدو ميت دايسا أهنجا مني جاب يوم ركتي نمني كنت نمني مني داكي ستجابي يانجو كبتي كركتي ونمني كنا ركتي بيكا بنكما دبرتي دمو وانجو دابي ورسمو دوما قوتني سديقرتن كن نما هنجد سيسو ilma oromooti kamana hidhaa keessatti dararamaa jiru obboleetti keessan haadha keessan dubartiin mana hidhaa bakka akkasiitti hidhamuu miti guyyaa lama sadi
dubartiin ji'a tokko ol bakka wayii keessatti bakka cinqaa taa'uu hin dandeessu kana beekuudha qabdan isa deeggaruun duratti dhaamsi kiyya walii daddabarsaa yaada kana namni hedduun hanga dandeessanii waan garaa keessanii irraa fudhachuutti jirtan namicha yoo ta'e garuu ijoollee kana bilbila warra imbaasii irraa kaasee mootummoota irraa bilbila kaasee ijoollee kana hatattamatti rakkoo isaanii furuu qaba. Hatattamatti ijoollee kana fudhachuudha qaba. Mootummaan Saudi Arabiyaa xayyaara kiyyansii ergaan irraa fudhadhu jedheen duuba isin warri isa deeggartan hanga mallaqa ittiin garaa keessanii tiraafi nyaatan irraa fudhachuudha dhaqxan. Kanumayyuu gochuu hin dandeessanii itti hin dubbattanii kan itti mul'istanii inni silaa biyya bulchaara jechuuf nama rabbi jaamse biyya. Nama ganda bulchuu hin dandeenyetti fuudhanii biyyatti kennanii kanuma itti mul'isaa kanuma gargaara wanti keessaa warra afaan Oromoo dubbatu kan namichoo kana deeggaru maqaa keessa waameef ufaa beektaniif dukkana keessa jirtanii dukkana keessa haakaataniif abee dhiigni kee asitti osoo rakkatu osoo intalti Oromoo mana hidhaa keessatti dararamtu mee bara Hayilee Maariyaam biyya bulchu bara sana keessatti bara wayyaane isin balaaleffattan biyya bulchu keessatti dhalli namaa ilma Oromoo saa ta'u eenyu biyya namaa keessa ka hidhaa keessa jirutti dhimma siyaasaa malee lammiin kamuu harakkatu hin jedhu ani biyya namaati har'a bilbila mootummoota nu jalaa kaasuu kaddiidee abiyyiidha mootummoota Saudi jalaa mootummaan Saudi kana ol maal haa godhuu fi lammii isaa waraqaa tokko malee qabee jiraachise maal akka godhu fedhan xiyyaara kiyyaan si erga jedhe bilbila irraa hin kaasu inni xiyyaarri tokko seeraan ala biyya ofii irraa gara biyya sanaa deemuun yakka hin danda'amu. Hayyama mootummaa Itoophiyaa malee xayyaarri Saudi Arabiyaa biyya sana deemuun hin danda'amu. Duuba akkam godha mootummaan Saudi Arabiyaa hanga mootummaa sanitti TikTok irra fiigdanii mootummaa sanii iyyitan waa'ee namicha kana jara Oromoota isa jala fiiguu dandeessu namoota warra isaa waliin oolu qaamaan arguu danda'u dhimma kanarratti hojjedha hanga danda'anitti haa dubbatanii. Harri siyaasaaf jecha nama abiyyiin deeggaruutu mana hidhaa keessa ciisa fakkeenyaaf yoo dubbanne dhugaan tarabbiti ijoolleen teenya ta Oromoo jimmaa hundi isaa abiyyiin deeggara harki caalaan namoota ciccimaa fi sabboontota waan hin taane namni Oromummaatti hin amanne isa deeggara har'a mana hidhaa keessa ciisa namni hundinuu kana jechuun bilisiginnaan kutaa Oromiyaa kutaa hunda keessa jirti haa ta'uuti irri caalaanii ijoolleen teenya tan Oromoo jimmaa tan abiyyi deeggaran hedduudha. Kan mana hidhaa keessa jiru sachuma jiran way inni mee abiyyi har'a rakkoo kana keessaa isin fuudhee duuba isin fuune rakkoo kana keessaa mee dhageeffadha viidiyoo kana waliin dhageeffannaa hangam takka osoo isin maqaa Oromoo himattanii tirraafii kadhattan lammiin biyya biraa dhimma kanarraa dubbataara yaa ummata salphataa rabbi sinaa salphisu dhageeffadha mee viidiyoo kana xiqqoo. المجاور للسودان اثيوبيا ايضا دعينا اليه وهو له منزله من حيث ان الحبشه هناك حيث هاجر أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم حيث كان النجاشي في الحبشة الملك المسلم الذي أسلم وصلى عليه صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب لما مات الملك الذي عدل وأنصف وحيى أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم نحب الحبشة ونعلن لهم الحب والولاء والشكر الجزيل لأنهم أكرموا أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم جزا الله أهل الحبشة خيرا على فعلهم التاريخي النبيل الرجولي البطولي يوم استقبلوا مستضعفين من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام هبطنا مطار أديس أبابا أظنه الورد الأبيض أو رائحة الورد أو نحو ذلك فوجدنا الاستقبال من إخوة من طلبة العلم وبالمناسبة هو مطار منظم وجميل كان شاركت فيه حكومة الكويت وهناك شيء وهي تواضع أهل إثيوبيا ومسكنتهم وأنا أدركت لماذا اختار صلى الله عليه وسلم أو الصحابة أن يهاجر الصحابة لذاك البلد وهم شعب ليس فضولي ما يسأل الذاهب ولا يسأل الآيب وشعب فيه هدوء ومسكنة وحب وقرب منك. خرجنا من المطار ولفت نظر الطبيعة الخلابة وتجد الثروة الحيوانية تجد قطيع البقر وقطيع الغنم وتجد الحمير وتجد الناس على الطريقة القديمة يحصدون الزرع والذرة والقمح وتجد الفواكه متوفرة والعجيب رخص الأشياء صدقوني ولذلك هي الثروة الحيوانية الآن تأتي اللحوم تأتي من إثيوبيا ترى أكثرها وتزرع الآن مزارع الشاي والأرز وغيرها في إثيوبيا. الخروف الواحد ب100 ريال ولذلك صرنا كرماء هناك جدا صرنا ندعو زملائنا وندعو الأحباب لأن الخروف الكبير يكلفك 100 ريال. وذهبنا إلى ضواحي إثيوبيا حيث الغدران
وحيث الأنهر والأشجار الجميلة وبحيرات صافية. والعجيب عندهم أيضا العسل أنواع، عسل أبيض وأحمر وأسود وكذا على حسب الشجر الذي، فرخص الأشياء عندهم لرخص العملة. فلذلك الذي يأتي مثل من بلاد الخليج يحصل على رخص كثير. لذلك وجدنا مثل السعوديين يتاجرون هناك، مثلا يتاجرون في العسل أو الثروة الحيوانية، أو لهم مزارع أو لهم كذا جهود. وكبار التجار الآن افتتحوا هناك مزارع الأرز والشاي مثل الشيخ محمد حسين العمودي وغيره. والآن هو يغذي السعودية بمشروع كبير لإيصال اللحوم من إثيوبيا وزراعات مد بصرة. كم أرجتن وسو يسن ترافي جل في جدن وسو يسن ترافي قدتن مي أما نملكن عربا لمي براتي أمتا إثيوبيا سنرى وين إني كابوتوكو هنجرو وين إني بيكوتوكو هنجرو قرو فيديو أوف بيكتشر أرجي قراني ساريفاتي نما قرار رفوق أب يا أمتا قران كيسن ترافي مليهن كامني سباف ناسو ها المناماتي كان درارك أولا كان أكدلتين تيسي ومتى ترافي ملي قران كيسن كامني سباف ناسو وفدن داف وجدا هرسمني ما في سنجيب ورسموك أو يونمني زبالا بيتان أبي يندي قري ملي وان إسن هجتا هنجرب وان إسن وجي أره هنجرب وان إسن ورسا دي قرتني اللي وان إسن وان تكو قجوت هنجرب وفما دوبا دي برا هايلي مارم بيجبلتو سن يوم نمني كانت ركتي ياكي نمني كان ركتي من داكس الركني سيفو سلبين إسن يفو سلبين ور وبر أسو إسن أسيت جراكي سنبدتني ترافي جل في جدن ها أسو ترافي جل اسم في جدن لم ينبر على ليج دبت أجر إسن هو يستي واي سباف واي بيا مالكو بقبري ترافي بري سنت كنني سنبتني أتين أولي قدم في جدن هاجي كنا أبي مكان جران كن كي مكاكي هنترو مكاكي تسيباسا وري هرسينا كي سنتريستن سبب براهين قبل يوم يوكا بجا إسن أمة سلبات هذا ميك أنفتني هذا لمين براها لمي كي سنبدوبتو نمتيوت هذا كيرو بريسني كنا وما بريسني في دوسان تساولي هذا يسمع تدوبت دا فوتو تمدسا كلمي براتو يرفتي والله لازم أني وان سياسة هندو بدو جديد أبينجا قروا وانا ما تنقويتي تجرا وانا ما دبسويتي تجرا أكملت أسو أبولاك يكان أرجو أنا جرانك ينتجلسا أبولاك يكان أرجع أنا أكملت بقولنا إنكابا أنا كيسك ينام بق أتوجنكما أبوليتي تي دبرتي كليس بيتنا إجارات رتي دبرتوني بيا أهربا جران شامادا دنديتو عوندا مكاكي سندنديسي إيشين غوياتا كواتو كويتو هندندني مكاميك أوامتي واميك أقدراميك أبسيتو بيلد قرة هو أدنديسي ها dubartiin mana hidhaa keessa jira dhiiras mana hidhaa keessa jira akkasuma kabboru biyya tana bulchuu danda'u biyya har'a isin fuutanii biyya mataa godhattee qeerroon meeqaa dhigniitti dhangala'ee ijaaree isin ga'e tana biyya har'a isin akkana gootan tana dhiiga qeerroota isin ga'e warra akkana kanatu mana hidhaa keessa jira yaa akka isin arrabsan akka wanti hamaa afaanii nama bahu kataasisu isinidha uummata dugnuuna wallaahi uummata dugnuuna uummata osoo ofii hin beekne orma ijaaru qabsoo mana keessan gadee galte abbo biyya ijaaruun gaafa rakkoo ummata furtanii booda waan biraa gootan biqiltuu muka dhaaba mukni muka nama hin ajjeesa muka hin dhaaba mee ilaala hojii mootummaa kana hanga muka yaade namaafuu yaane erga mana isaa qulqulleessee booda ka waan biraa gochuu danda'u jibbaan sabaraarraa hin qabnu haa hojjetu hojii hojjetutti hin jiru warri sadee garuu bar waan jiraa kana iyyuu hin beeku amma ijoollee dhuma mana hidhaa keessa jirtu tana rakkoon eenyu bira akka jiru hin beekan rakkoon isaanii kana rakkoon yoo osoo kana iyyuu dubbatte abiyyi biyya arabaa dhaqee maal haa godhuuf hin beektu gaa siyaasaa osoo hin beekne barataanis barsiisaanis siyaasaa wanni jedha waan ta'eef siyaasa osoo hin beekne itti deemte waan ta'eef wanti hin beekne nama hin beektu jedhanii akkuma san gabaabsee wanti isiniin jechuu barbaadu yoo jiraate baay'ee miira keessa galee maaltu miira keessa nagalchi obbolaa kiyya kana asitti akkana arguuf yaa yoo haasawaa keessa wanti oromoo bilisiginaa osoo hin taane oromoo qulqulluu wanti dogongoroo jiraate dhiifama naa godhaa dhaamsi dhumarratti ani isinitti dhaamoo jiraate du'aa'i rabbii kadhadhaa du'aa'i godhaa fi maal goonarri rabbii mootummaan dhoowwate rabbii wanta hundi harka isaa jirti kanas nurraa kaasee nama biyya ijaaruu nama dhaabachuu danda'u fiduu danda'a waan dhaggeeffattaniif galatoomaa
هنگ فيديو براتي وليد من فترتين كيسن زارا انترتينمنت جيناتو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.